Ashaaroo ormaa ashaaree yaa ormaa miicee hundaa tan guddise. Yaaqeessa boqorii kee baaletti galee mogorii kee baaletti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos tooba qabnaa suutuma jennee dubbanna malee maaloo. Oromoon bishaan hin jedhin Oromoon afaan iyyaa amma dhaboolla goote Oromoon afaan funyaan iyyaa dhiina funcaasaa dhiiga. Oromoon funyaan iyyaa akka ta'een alaa du'e. Poolisiidhaan reebaa isumatti sinitti mate. Wanatti mate. Gurbichi wanatti mate. Mucaan kun nama siyaasaa miti baay'isee. Wanni Oromoonis uummata biyya kanaatti barbaadu mucaan kun mucaa ganna 20ti mucaa barataa kutaa 6ti. Abbaan immoo daa'immaatti irraa du'e. Addemuu maaliif jiraattu amma? Homaan qabanee yeroo sanatti funyaan makaa. Isumaan jiraachaa turtan. Yooyaa harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashamaa akkam jirtu kun marii keenya haala yeroo irratti xiyyeeffatedha. Baay'een keessan warri karaa miidiyaa hawaasaa hordofaa turtan haati takka miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo gadhiifameen yeroo boochuu waa'ee dhugaa ilma ishee akka barbaadamuu fi ilmi isaanii immoo humnoota nageenyaa mootummaatiin akka ajjeeffame ka ibsitu viidiyoo gabaabaan tokko karaa miidiyaa hawaasaa naanna'aatii ture. Biyyi natti hirmaatee isaan tajaajila reefu sanachi baafadhee awwaaladhe guyyaa 27. 25 du'eet 25 fiicheetu du'eet 26 galee awwaaladhe. Ilmi namaa natti hirmaatee ismi natti hirmaatee kaan liqeeffadhee reefu sana nama naa baasi dhabeet haati nas saamamu dhabee dhibba biyyaatti geessamu sadii fuudhanii na awwaalanii fannoo naa jedhanii kanattan jira. Asiraa hojjedhee ashaaroo ormaa ashaaree warqii ormaa dhiitee Roomii baadhee karaa gabaa qaragee argaadhitan bira abbaan qabu abbaan jeeyyaa irraa du'a abbaan isaatan haala taasisu guddisee oomaan takkaan qabtu kun qabu isa kennu kanatti gudiina godhanii kan gargaafatee taatee caamsaa bultii sadi caamsaa gimbooti seenee bultii saditti naalaa caamsaati lamitti haalaadhaanii naala ajjeesanii afaan funyaanii inni yaa'ee fiichee dhannaan dhiiga uumaa keessaa dhaban dhiiga keessaa dhabanii halkan keessaa sa'aatii tokkotu bu'ee fiicheetti bu'uuma. Akkatti kanaan kiyya kun sinaamaa radhu. Oomaa daa'atu hin qabne daa'ima xiqqaan tokko balleessa hoo qabaatte mee biyyi kun balleessa qaba gurbaan akkana jedhanii natti himatanii natti masakkaran. Hin qabu san akkasii beekatuma dhaqanii haala ajjeesan. Haala ajjeesan maal jedhee rukutamee afaan funyaan doglu gaafta kun qammasi odoonnoon jedhee wajjin tashaggaree. Anas saatiin ittiin awwaallatu anas saatiin ittiin baasu. Siggirii kiyya argee makaraa argee maqaa namaatti namoota hirmaatee isaan fuudhanii achi fuudhanii awwaalanii dooktarii kiyya kun kiyya isinitti haa dhaga'amu. Asaa kun sinaamaa radhuun jedha. Sinaamaa radhu gooftaa kiyya sinaamaa radhu. Hin qabu hoomaa qabu yeettidha. Afaan tasaa akka simbirroo achi kaadhee nan bulaa qabu abbaan qabu hoomaan qabu fira tokkoon qabu hoomaa tokkoon qabu. Abbaan isaatiin haadha isaatii guddisee haadha jeeginaa kana fakkaatu maal ajjeesan. Ani hoomaan qabu. Wanta kanan qabu tokkoon qabu. Amma waa kanaan qaban makina. Asin akka hirmaatanii achiin liqeeffadhee aanaa keenya isaanii baasee asitti handa jettu awwaaladhe gooftii. Ayinaan fuulaan handa jedhaan isaanan guddifadhee naa guddatan jedhee odoon yaadu dhaqanii tokkan na qorantinoo. Taateen kun kan ta'e godina Shawaa Kaabaa yookiin Salaalee Aanaa Dabra Libaanos magaalaa Shararoo keessatti haati kun immoo kan jiraatan Aanaa Dabra Libaanos ganda Sonee keessa. Waa'ee ilma isaanii iyyaafachuudhaaf garas bilbilee turree haadha kana argannee istuudiyootti affeerranneeti jirra. Haati kun aadde Muluu Adaraa jedhamu. Mucaan isaanii ka ajjeefame Fayyee yookiin Gaaddisaan Gusee jedhama.
Waahilli gaaddisaa dargaggoon tokkos haadha tanaa wajjin istuudiyootti argameeti jira. Dajanee Girmaa jedhama. Baga nagaan dhuftan jalqabaa yoo isinillee Dajaneellee. Baga nagaan eegdan jenna. Tole viidiyoo sanarraa akka hubadhetti yeroo boo'ichaa natti fakkaata kan dubbataati turtanii wanni ta'e maa inni mee jalqabaa kaasaa natti himaa. Wanni ta'e inni qasiraa hojjeta. Ganama keessaa sa'aatii 11tti makiinaan natti hin deemu. Makiinaan natti hin deemu qasiraa hojjetee bakka afaafaatti funaana. Afaafaatti funaana duraan karaa yaayyaa gubeetanii burtukaana baadhee loomii baadhee ashaaroo ormaa ashaaree wayyaa ormaa miicee hundaa tan guddise. Egaa guddatee naannoo yoo fayyee gaaddise yeen jedhaan. Abbaan immoo daa'immaatti irraa du'e. Abbaas ta'ee haalas ta'ee lafaan qabu horiin qabu daakoo tokko hin qabu tan guddise ana. Amma erga jabaatanii bakka humna kee dhangalaasee garadii ormaa ta'ee warqii ormaa dhiitee maammaan jedhee guddifadhee du'anuu siifan dabarsa. Jamaa rakkoo hin jiru an jedhu qasiraa minaa tane 150 hojjetee ishii buna su'annoo gartoo gurgudduufee natti gala. Odoo sanatti galaa jiru amma inni ganama san ba'ee sa'aatii lamatti ganama keessa sa'aatii lamatti hojii sana eeggachaa jira. Odoo hojii eeggachaa jiru inni hasaabne duwwan dhayeetu lafaan dhaan arge. Shaarootti baakki fuuldura Gabriel fuulduratti. Ajjeesanii achitti qaxaqatanii irra deemanii afaan funyaan inni yaa'ee kanaan booda kottee irra deemanii maamarimaasa fincaan xoowaree homtu bakka kana inni bakka himaman tokko hin jiru. Kuni gaaf kam? Guyyaa caalsaa guyyaa 3. Himbooti guyyaa 3. Guyyaa reebame jechuudha. Guyyaa 3. Himbooti guyyaa 3 tti rukutamee du'eedhanii achi deemanii inni achumatti amma ciise geengalachaa oolee nafsa itti deeminaan makiinadhaan namni naannoodhaan makiinadhaan dhufe. Manatti makiinadhaan dhufe. Manni keessan amma fagaata shararoorraa. Sa'aatii 3 oofa. Miilaan jechuudha. Miila sa'aatii 3 oofa. Makiinuma sanii si dhufe naa yaabbisee makiinuma sanii dhufe maal taate ilma koo jennaan akkatti foolisiin adumaan jaajee hojii eeggachaa jiru foolisiin narkuttee itti lafaan na dhooftee indagana marmara na deemtee waan gombaatiin narkuttee qaxaqattee miila narra deemtee homaa waan hin bafnee homtu bakka kana yeetoo himadhuun qabdee afaan funyaaniyyaadha fincaan xoowaree hakiimis ogeessas hundumaa bakka hin geenye tokko hin jiru. Asiinal liqeeffadhaa achiinal liqeeffadhaa bakka hin geenye tokko madadhabe ogeessas akimii achi biyyaatis hundumaa dadhabee jibbaadhee namni na wajjin siqaahee argee namni na hirmaatee akkasumas liqeeffadhee gara 20 liqeeffadhee as tanaa fayyadee ogeer kaadhee dadhabee macarashaarraa fuudhee raadhee akimii shaarootiin bahe eegan taaggalee dadhabe akimii shaarootiin baanan xaafanii fiicheetti gannaa dabarsan. Fiicheetti na dabarsanii inni hin jiru. Inni sanuma bakka dhiini yaajee fincaan jaajee dhidhiitanii bakka kana jedhan tokko hin jiru inni baay'ee nama ta'us hin qabu. Minaal baata egaa xaafna sinii dabarsinaa dhiini homtuyyuu dhiini yaajee dhiini hin jiru haati lama oon nafsee sinii eeguutti kaagaraatti birrii wayitti gugguraa fuddaa tokko asitti biratti hafaa jedhan. Tokko biratti biratti hafeet kun achi dhufanii karaan ka barbaadan immoo reefuun darbatti gara kottee kiyyanan deemetu deema. Nan ta'a bu'aatiin deeman deemtu fiicheen dhoowwaranii dhuman deemee gargara waarii mana gahe. Gargara waarii mana gahe hinduun birrii fidaa koottaa jedhan. Birrii maali? Birrii barbaada ammas birrii barbaada fidaa koottaa Addis Ababaatti darbanii achitti xaafanii naan jedhan. Eenyutu jedha? Warra achi biraa dhufe wajjin deemu tokko maatuma keessan keessaa. Maatuma kiyya keessaa asiraatu jedha. Amma jennaan dhuguma mostoof dabaadu natti wennaan lakkiin duune faraanga barbaada. Amma faraanga sanan orgeer kaadhee achi kaadhee ammas faraanga sanan fuudha hoggaan jedhu anaa deemee qeessola tola waliin jedhee ormas kaadhee namooti kaadhee na barbaadadhee anaa deemee qe'ee san ga'u hin boowwan. Fuuldura adoon qe'ee ga'een fuuldura du'aan qe'ee ga'e. Hospitaala gara manaatti deemee. Dawwalan. Amma dawwalanii hoggaa san dawwalan isaan biraan ga'anii ogumaan qe'eetti dhiyaatee ga'u. Gaafni maa wal lolti jedhan isaan beekatti jedhan isaan mabboowwan. Tan dhagaan hin dhageenye gana shaaroo garuudha deema. Shaaroo maaliif deemtan isin? Gana wajjinan bahe. Hospitaala. Hospitaala bahetanii fiicheen dhaqannaa inni dhoowwara. Kotteedhaan deeme tokko amma sa'aatii 3 oofaa kottumaan deemeti taa'atii kaa'atii deemetuma qe'ee ga'e. Hoggaan qe'ee ga'u du'aatti hangale. Isaan hospitaala fidanii jiran mana. Ifinne
Finfinne. Waree fidan tirkii. Oduudhumatu dhufe. Oduu dhufe. Amma akkatuma dhufe. Amma guman argan ijoollee walloodha. Maa ilma kiyya du'e nan jedhuun kaadhee galee ilman goggogee akkata kananii addaanii ganaa birri liqeeffadhee birri san liqeeffadhee ma birri barbaadanii arreeffa sun ittiin ba'u dhabamee birri san liqeeffadhee dhaqanii natti hirmaatanii dhaqanii reeffa sana achi dhaqanii aduu 26 fiicheedha baasa. 25 naqeet 26 fiicheedha bahe. 26 fiicheedhaan bahee amma sodanii dhufanii waan ittiin awwaalamu qabu amma soorratti funaananii raawwatanii aduu 26 manatti galchanii aduu 27 ani yeetti dhaantiin awwaalus uumaa akkaataa sanuu dhabnaan hunduu natti hirmaatee garagara liqeeffatanii aduu 27 awwaalame. Adde Mulu maaliif poolisiin reebe mucaa keessa? Maalumatti waan xalaatan qabu hoomaan qabu yaaduu fotoon sun jedhamu hojii eeggatu horii jedhama dheeraa dura hoomaan jedhee hin arrabsine hoomaan jenne ani hojii eeggatu taja ani mana rukuteen argee ani hoomaan agarreen mana rukuteen argee runjaa hojii eeggachaa jiru hiitatu mala faana dha'ee joona qaxaqaxee narra deeme marmarra na deeme bakkeen kana ta'u yeroo tokko hin jiru achumatti bakka dhabamee achumatti gaggabee achumatti faayii funyaan xiyyaa dhiini na jedhama namni achi na haaree inni makiinadhaan gad dhufee odoo midhaan bishaan hin jedhin odoo dhiina afaan hin yaa'u amma qe'ee boolla ga'utti odoo dhiina afaan funyaan hin yaa'u dhiina funcaasaa dhiiga odoo afaan funyaan hin yaa'u akkatti ka'ee naalaa du'e. Poolisiin reebamu isumatti isinitti himate? Isumatti himate. Gurbichi manatti himate. Poolisiin ajjeese sumanna qaxaqqatee duullee poolisuma ajjeese balleessa tokko hin qabu ara hin assaamne yaadin jajja hojii eeggadha. Gabriel fuulduratti maankii Gabriel fuulduratti. Nan jedhe natti himate. Haa ta'u isinitti hin deebi'a galatoom dajanee haala ture ati ammam quba qabda maaltu ta'e eessatti kan reebame mucaan kun? Tole ayyee galatoomi Fayyisaa Nugusee Aagaa dhalataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Dabra Libaanos ganda Soneetti dhalate. Mucaan kun haati isaa yeroo ijoollummaa isa deessu abbaan isaa baatii jaatti irraa du'anii haati tuni abbaas taatee haadhas taatee dugdatti baattee harkatti loomii fi burtukaana baattee corqaa fi shunkurtii baattee isaan guddiste. Haa ta'uuti haati tuni hiyyeettii fi harka qalleeyyii waan taatee fi umurii dheeraadhaaf seeftineettiidhaan nama jiraatanidha. Nama quufaa fi badhaadhinatti guddate miti fayyeen. Haa ta'uuti haati tuni gaafa haala kanaan rakkattee isaan guddistu ani immoo sin rakkisu eegaan har'a baradhee barumsi kun sababa dhibee koronatti erga dhaabbate deemeen sitti hojjedha jedhee akka simbirroo harka gara afaanitti jiru harka gara afaanitti haadha isaa tana jiraachisuu fi jedhee otoo gara magaalaa Shararoo deemee hojjetu caamsaa guyyaa 3 ji'a 9 bara 2012 naannoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa fuuldura asfaaltirra otoo dhaabbatee hojii eeggachaa jiru poolisiin qaamni mootummaa dhufee mucaa kana achitti lafaan dha'ee reebee dhiiga afaanii funyaan iyyaasee ajjeesni jedhanii biraa deemanii kana qofa doon taane namoota bakka inni kufee ol qabuuf dhaqanillee itti dabalanii reebanii namni akka achi hin kaasne dhorkaa turanii jechuudha. Haa ta'uti sa'aatii dheeraadhaaf erga mucaan kun dhiigni isaa achitti dhangala'ee hanga irraatitti bakka isaatti goggogee biyyee gurraacha fakkaatee dhiigni isaa bakka san jira jechuudha. Ija keenya waan dhaqnee agarreedha. Mucaan kun yeroo dheeraa turee namoonni boodarra kaafamee konkolaataadhaan gara haadhatti geeffama. Haa ta'u mucaan kun miidhaa hamaa fi dararrii cimaa waan irra ga'eef qaamni saalasaa miidhameera rukutameera. Harki isaa nafne, garaan isaa nafne, miilli isaa nafne qaamonni dhala namaatiif uumaman hundi isaa tumamaniiru jechuudha. Miidhamaniiru jechuudha. Erga kana ta'e booda mucaan kana haati tun harka qalleeyyii waan taateef gara namoota aadaadhaan namoota yaalan yoo qaamni isaa miidhame deddeebisuu danda'anii fi mana yaalaa naannoo Gumbichu jedhamu kilinika Gumbichu jedhamutti geessanii yaalaa turaniiru. Haa ta'uti mucaan kun otoo midhaanii fi bishaan hin qabmasin otoo bulluqatti hin qabin nyaata dadhabee fincaa'uu dadhabee qaamni saalasaa miidhame akkasuma otoo bishaan jedhu otoo gubatu otoo boo'u mucaan kun dhumarra birrii liqeeffatanii kaanis uummanni itti hirmaatee gargaaree gara gaafa caamsaa guyyaa 25 ji'a 9 bara 2012 gara kilinika yookiin hospitaala Shararootti fidan. Hospitaala Shararootti gaafatan hospitaala Shararoo humna keenya olii jedhee riifaarii gara hospitaala waliigala Fiicheetti barreessa. Gara hospitaala waliigala Fiicheetti gaafa barreessu hospitaalli waliigala Fiichee immoo laalee mucaan qaamni isaa bakki tokko hin jiru jedhee raajii kaasee hunda isaa erga adda baaseen booda humna keenya olii yoo lubbuun isaa kanafu ta'e dhiiga hin qabu jedheet noobileet jedhanii irra barreessanii miidhaa qaama hundarra sagee harka isaarra miila isaarra garaa isaarra kalee isaarra onnee isaarra hunda ga'e otoo mucaan dhiiga tufu odoo dhiiga ol deebisu funyaanni fafaan otoo hanga gaafa lubbuun keessa baatotoo hin dhaabbatiin riifariidha jedhanii gara hospitaala Finfinneetti barreessan. Battaluma kana otoo iyyuu hospitaala riifar jedhee chaappaayyuu waraqaa diirratti rukutin
mucaa lubbuun bahee jechuudha. Tole maaliif reeban poolisoonni Dajane? Ragaan ani qabatamaadhaa fi namaanis qabu yoo jiraate badii tokkoon qabu mucaan kun nama siyaasaa miti baay'ee. Wanni Oromoonis uummata biyya kanaatti barbaadu mucaan kun mucaa ganna 20ti, mucaa barataa kutaa 6ti, mucaa abjuunsaa doktoriin ta'ee biyya kanatti uummata dhibame fayyisa jedheellee abjootudha malee nama biyya kanan diiga biyya kanan balleessa jedhuu miti, nama siyaasaa miti. Wanni beekuu qabdanii haa ta'uti Oromoo ta'ee uumamuu isaatii fi Oromoo ta'ee biyya kan lafaa kanarra jiraachuun isaa yakka ta'ee ajjeeffame malee yeroon itti barataan itti ajjeeffamu ammas miti. Barataa ajjeesuu yakka. Yoo yakka qabaata ta'e immoo seerri qabee qaamni nageenyaa qabee mana murtiitti dhiyeessee seera qabdi biyyi tokko seera biyyaatiin gaafatanii yakkamaa yoo ta'e fi shakkamaa yoo ta'e adda ba'ee qoratamee yoo yakka hin qabaanne bilisa baay'ee yoo qabaate garuu seeraan itti deemamuu hin danda'amu. Yakki inni qabu hin jiru. Namaa walitti bu'ee hin qabu. Kanaadha. Yakeresa mogori keban aletti gale mogori keban aletti gale kan darbes garaa qabna kan nufoos quba qabna suutuma jennee dubbanna malee maaloo. Adde Mulu maaliin jiraattu amma? Oman qabane suatu natu kana maka isumaan jiraachaa turtan? Isumaan jiraadha waan takkan qabu achi turan qabna sayinan xaaraa ammayyuu maqaan turan tookala haram kan erga kan turan ergisaa gandaa tan ergifadha tan ergisaa gandaati kanacha waan takkan qabu ndaqo ton qabu ora ton qabu ani ama biyya nyaatti bineensota nyaatti malee waan takko akka tokko waan qabu hangafa jechuun mucaa hangafa kiyya hangafa isuma barsiisaa ture? Anuma barsiisa abbaan qabu homaan qabu anuma barsiisa. Nama barsiisa. Nasi udah balas tu kau hati nano je. Balas tu kau mau tu kau ada nanya dati nyata memang. Ambil nggak tu kau. Dah ketika kalau tu kau kau nanya tu kunjur. Yeroon itti nama wallolee galee isinitti matee jira? Injir. Inni kau dah tu jadi nama lalu injir. Kau nak kesini kau. Kau dah ketika